tokkochaatti nama dhiiftee dhuftee as keessatti gurbaa oyyaa aadaa Oromoo uffatu iyyaan uffatuun si ta'e Saaturraa Jaaniyaas. Oyyaa baattee kan dhufte oyyaa dhukkubsata. Amma mirga dhalatte. Torban. Obboleessa keeti. Du'uuf jetti. Waan warra godhanii jiru. Baasaa jennaan dhiiftee dhufte ati. Hin baafnu du'aa jettee torban irraa fudhattee dhufta fayyaashee. Torban irraa fayyaashee baattattee dhufta siin jedheera Yesuus. Eessa dhuftan? Tayyaa dhufte? Mucaa nama dubbachuu hin danda'u. Ilkaanii wal ciniinee jira. Marfee fudhachuu hin danda'u. Cal jedhanii bira ta'anii du'aa bo'aa jiru. Bakka dhaqeen zawuduutti kana geessa. Jetteen dhumni ati. Amma gaafa gadi baatu sii dawwalu mucichi kan yaasa'eera. Ciao. Daa'ima xiqqoo xiqqoo ishee akkasitti baatan. Daa'ima isheen jedhu ishee akkasitti baatan. Fiddee kan dhuftee sarta. Didee daa'ima dhukkubsatu. Si ilaaluu hin dandeessu. Dubbachuu hin dandeessu. Abbaan manaa keessa jilbeenfadhu. Akka isheen si ilaaltee dubbattu hin barbaaddaa? Nan barbaada. Ishee asnatti fidi. Yeroo iji daa'ima kaa ilaalu ija kee banama. Abbaa ta'e. Ilaala akka isheen argine jalqaba. Akka isheen argine jalqaba ilaala. Si'a tokko harka kee fidii mucaa kanatti janaa kaayi. Sammuu ishee keessa hixii jira. Ijichi irraa banameera. Abbaan mana abbaa isaa eessara? Eessaa fiddi ati? Dhaabadhu. Mucaan kun jalqaba kan inni akkas ta'ee fi dhukkuba isaa sitti mo'an. Kasala nyaate. Maal nyaate? Kasala nyaate. Isa booda mana qorichaa Tukur Ambassaatti geessan. Hin dubbatu. Hin dubbatu. Hin ilaalu. Hin ilaalu. Jilbeenfadhu. Abbee si'a tokkicha harkarra ka'a sagalee mucaa kan dhaga'uun barbaadu. Hin ilaalu. Hin ilaalu teessin immoo ilaalaa jasa. Namni dhukkuba kaanserii qabdu kaanserii jetta maal keessa hoo? Naawutaa. Eessaa fidde? Amma Tukur Ambassaa irraa dhufte. Wallagga lixaadha manni keessa. Biyya kam? Biyya Boojii. Biyya Boojii Dirmajiiti. Nervii qabdaa kaanserii dhiigaa si keessa jira. Natsaa. Mul'atan arge ammas baay'ee kan xalaanni sirratti ka'ee namni baay'ee si rakkise. Guyyaarraa kaasee hafuurri qulqulluun si hiikeera. Eessaa dhufte? Eewu si fide? Kaanserii harmaa qabdaa ati? Ijoollee meeqa qabda? Abbaan manaa kee ijoollee kee bo'a. Ijoollee kattaman godhaa jedhee kottu bo'a namicha. Anoo beekee hin guddisu. Antuu wayyaa anatti dabarsii. An dandee ijoolleetti qabuu hin danda'u jedhee bo'a. Akka jedhe abbaan kee har'a. Haati manaa kee sin duutu. Ati sin duutu. Kaansericha keessaa xaragee baaseera. Yoo baay'aa. Baadhaati maashinii hojjechii as baasa. Daakun hojii kuttaa. Namicha miila mataa qabaati maashiniin irra taa'u hojjechi as baasa. Eeggadhaa maashinicha akka lafa hin dhumne irraan buqqisinaa. Du'uu danda'a. Achi as fidaa qabaati. Maashiniin kun irraa kaanaan du'uu danda'a. Isa malee hin ta'u. Maashinii irraa buqqifnaa hin du'aadha. Manatti binneeyyu. Dhalli namaa maashinii kanaan jiraata. Meeqaan bittan? 13,000 binnee manni yaalaa falan qabu kanaan booda galodhanii gashine mana jira. Kana malee jiraachuu hin danda'u. Kanumaan ta'a. Amma gaafa guyyaa isaatti hidhanii
amma gaafa fayyuutti fayyuu danda'u kanaan booda nu hin dandeenyu kaanseriin isaa amma fayyuu ol ta'eera operaasyoonii gochuus hin dandeenyudhanii riisitii nu kennanii isaan gaafa isaan tuqur ambassaatti nu ergan lakki nu achi dhaqna jenne makiinaa 7,000 kontiraata qabanne sulultarraa dhufu. Yes. Waaqayyo jabaan qabi namichi amani sat amma yeroo kana na wajjin deemuun sii kennameera gadhiisa 2-3 galata ይገባል ምስጋና ይገባል ሃሌሉያ እስኪ ዋቀዮ ጉዳይ አጀራ ሲሰዲ namni amanii yoo jiraate namichi tokko maaltu sin hafise harki kee indiriiru akkasin jedhu akkamatti mana wayii dhiigatan akkasumatti gogee hafe gogeenaan akkatti baattee deemtu homaan aan qabatu yaa homaan aan qabatu harki kee ish kai sochoosi yaasa way turkutu harka kee deem harka kee gad diriirsi kottas ciao nafse ለመለመች ጌታን ስላገኘች ለመለመች ነፍሴ ለመለመች ጌታን ስላገኘች ለመለመች ani goftako si goradera lubbu korratti si moosisera ani abbako si goradera lubbu korratti si moosisera abiddaanan darbaa jetteetta garaan koo sirraa shakkiin dhaabu afaan koo si faarsuun dadhaabu naniyaa Namfarsa naniya namfarsa dubartiin maayisaanii keessa dhukkubu yelo come on dubartiin maayisaanii keessa dhukkubu maal godha maayisaanii kee bilisa eessaa dhufte wajjin jirtaa haati ishee haati daa'ima kanaa kottu battala iyyaa kottu haati daa'ima kanaa maayisaanii kee keessa waan foon dibina gadi ba'een jiru amma gararraan jiru ala jire diimaa wa'iiti foon dibina fakkaatu haati kee argitee kan inni gadi ba'e hin agarsiifne akimi dhatte waatu keessaa gadi yaa daqiiqaa kana shintimeetti hidhattaa inni fa Yesuus si keessaa fuudhee gataa kaansericha bilisa baatee ta'e haadha manaaf abbaa manaa mucaa ilmoo barbaade uftan dhukkuban qabdanii deemoo dhashuu barbaaddu diddee dheeree jaarte kottush jaartiin hoo takkana ishitee eessaa dhufte isaaba
Maalikun. Maalikun. Abbaa manaa kee beentee taateetti isheen. Atoo. Intaan. Ortodoksii lamaan keessan. Sirma sirmi. Sirruma. Utuma daa'iman ashiroo yaa daa'imaa fiddan. Attamitti beentee amantee dhuftan. Warra argan enneeti. Bakka ijoollee shan. Jabaadhu. Ati manaa keessatti. Maal taa'eeti? Daa'ima horachuu hin dandeenye. Takkaa hundallee? Takkaa? Amma erga fuute? Waggaa 8. Jalqaba kana lakkuu deessi. Ameen. Ameen.